السلام عليكم أكملتن ميدران درسي فيديو تنا دعوت داتي إرجسي شير كوبي لينك دويت رتي ولي بقرا جزاكم الله ميدا ودا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكان كيا نتفهم عن جاني يهودي دا ولي فيفيس كوبا كانسر بوم كانسر دان كابلتي ولا فيتي بودتي همرا من جانتي أس رفي إذا ناس رفي بودا ميلا قفان تيسون براس في كمدنا جاني إذا نا يعلمي أما وافت مريت الجرا بان مدينة لما قلنا دافتني سيران مالك أبيرات سنة إيراد سلساني سومبا كيرت سوان جرف ججة أما قالوا داف مالك أسم كفر مالي قالوا هندن دو إسيني لك سجيتي بفلمة فيها أو بلدين فيها دنيا رجشتن هندا أما يقارن سكفي مودا وعيني فلاني نرتي بدي وعيني سومبارتي سنرتي أكمي أما يعلمي وهندا في تيت الجراف بيجيب قالوا داف مالك كان قافة الأول هناك يأول نظافتني سنمس كفلوا لبي بيقولوا إن بيسون عن جاني هناك يأول نتري ما درنيس تفكركم بتشري أوليدا هنقدر نسال نقدر كارا وبدين يا كان الدنيا رجعتنا بلوتون أكما فيديو تنا تلاقي فتن أوبريتين تنيتون مكانيسي أفنان فرحان جامتي ألتو مقالة جروي تاتو قويا خيسا يسي في ماتنيسي جيرينيا فويا علاف جيرينيا gara magaalaa Finfinneetti galan eega akkuma nama kaanitti osuma jireenya isaanii jiraachaa jirtu osuma Finfinnee keessatti barachaa jirtu guyyaa keessa akka tasaa dhukkubsattee mana yaalaa dheeyte yeroo mana yaalaa dheeytu dhukkuba kaansariitiin qabamuusii itti himan gara miilaa gubbaa jechuu ergas akkasumattis miillisii akka muramuu qabu itti himame kanaaf yaalaaf biyya tan osoo hin ta'in filannoo biraatiif gara biyya biratti carraa biraa barbaaddattee gara hindiidhaatti iyyaafachuu jalqabde eega dhukkubasii kana yaalamuudhaaf gara hindiitti illee gara miilee lama akka xumuru gaafataniin tole jettee miilee lama kana maatiin waan qaban irraa gariis gurguranii gariis maatii firatti iyyanii miilee lama kana akka ta'eetti walitti qabanii gara hindiidhaa deeman deemisa isaaniitis ji'uma tokkoof waa duraa beeka fagoo miti achitti yeroo yaala seentu kaansariin miila qofa keessatti osoo hin ta'in sombarrattis kaansariin bira argame eegasii hospitaal birrii miilee lamaan akka miillisii muramuu qabu isaanis himan amma sinteenye carraa biraa hospitaala biratti yaalamuudhaaf hospitaala biraa barbaadu seenan hospitaala dhuunfaa wahii argatan achitti ammoo yaala guututti akka godhanii fi birriin isaan barbaachisu miiliyoona 2.5 akka ta'e itti himame haa ta'u rakkoon qabu fayyaatu dursa ja'amuudhaan maatii miiliyoona 2 sun kafaltee yaali seente mana yaala dhuunfaa sanitti erga yaalamu seente sarjerii sa'aatii 12 godhatteef guyyaa cinaadhaaf godhatteef miilarraahis sombarraahis kaansariin isii bilisa ta'e alhamdulillah waan nama gammachiisu gara kanaan akkasuma wajjin ammoo yeroo gama tokkoon laallee miiliyoona san cinatti 500 dabalchiisa obboleettiin teenyatuun maatii isii wajjin achitti ji'a tokkoo fi guyyaa 15 achi keessa turan egaa amma waa hunda xumurattee akkuma agartan kanatti viidiyoo irratti illee sarjerii isii xumurattee haala gartee fayyaa irratti argamti haala bareedaa irratti argamti haa ta'u ammoo maallaqa birrii xiqqoo tokkootu irratti hafe innis akkuma waliin jennatti 500 san qofaatu irratti hafe egaa obboloota kiyya kabajamoo fi qaqqaalii hawaasa keenya kabajamoo fi qaqqaalii birrii guddaa kan harka guddaa kan kafaltee obboleettiin teenyatuun ta abdii guddaa qabdu abdii barattee jijjiiramtee maatii isii jijjiiruu biyya isii jijjiiruuf qabdu egaa erga fayyaadhaan rabbi nuu fayyisee gara biyyaa deebisuu deemuuf isinu maatiin sidiis isinis tattaaffii guddaa kan erga godhanii maaliif birrii 500 tanaaf ja'anii achitti hafanii miti xiqqoo qabnuun anis isinis waan qabnurraa xiqqoo qabnurraa yoo walitti buusnee egaa kana guyyaa muraasa keessatti gara biyyaa deebisnu hoo maal isiniif fakkaata erga akkuma sanitti isinis gara biyyaa kana deebisan jettee hawaasa isitti ergaa tan dhaammattee jirti nuttis waan qabnuun ni jirraa fi jechuu danda'uudha qabna obboleeyyan kiyya osoo xiqqoo fi guddoon tuffatiin akkaawuntii armaan gadii kanarratti qarshi tokkollee maan taane dhibba tokkollee maan taane dabarsuudhaan obboleettii nyaataa nagaan gartee gara biyyatti haa deebisnu lubbuu isii haa baraarru guddaa galatoomaa isin jenna viidiyoo tana copy link share do it godhuudhaan waliif qooda galatoomaa salaamu alaykum fayyaan faaya iyyaan ammoo qabeenya guddaa waa hundaa oliiti wallahi rabbi isin dhabsiisin